Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif ta'u isiniin jedha. Jaalalli dhugaa kan ijaaramu wal amantaa irratti, walii galtee irratti, wal hubachuu irratti, wal danda'u irratti ijaaramaadha. Jaalalleewwan akka gaariitti wal jaalataniyyuu waan walitti hin himne ni qabu. Jaalalli walii galtee wal amantaa irratti, wal danda'u irratti haa ijaaramu malee jaalalleewwan baay'ee wal jaalatan akka gaariitti wal jaalataniyyuu waan walitti hin himne waan walirraa qabatan ni qabu. Keenyaaf osoo anitti mee inni akkas jedhinna, odoo anatti mee inni akkas yaadinna jedhaniiti waan walirraa qabatan ni qabu jechuudha. Kana jechuun maalinni iccitii walirraa dhoofatan, walirraa qabatan ni qabu. Jaalalleewwan baay'ee wal jaalataniyyuu garuu iccitii kan walirraa qabachuu jechuun isaanii isaan wal gatanii, isaan wal gowwoomsanii, isaan ammoo wal kaadanii jechuu miti. Akka tasgabbiin jidduu isaaniitti uumamuuf jaalalli isaanii kun akka hin hubamneef nageenya jaalalli isaaniitii kanaaf jedhanii waan walirraa dhoysan. Jaalalleewwan baay'ee wal jaalatan niyyuu waan walirraa dhoysan ni qabu. Kana jechuun iccitii walirraa dhokfatan yoo itti mee narraa miidhaminna, yoo itti mee narraa rifatinna jedhanii qaban jechuudha. Wanni kun waan walitti dhufeenya isaanii jaalala isaanii hin miine yoo ta'e waan walirraa dhoofatan ni qabu. Wantoota kan laalladha. Wantoonni jaalalleewwan walirraa dhoofatan kan nageenya jaalala isaaniitiif jedhanii walitti himuu dhiisan kuni maal faa ka jedhu wajjin laalla. Wanti sun maal faa? Wanti jaalalleewwan walirraa dhoysan yookaan ammoo akka citiitti qabatan jaalalleewwan dhiiras ta'ee yookaan ammoo jaalallee dubartiis ta'uu ni danda'a. Kun jaalallee ilaallata. Wantoonni warri walirraa dhoysan tokkoffaan liqii yookaan ammoo rakkoo maallaqaa. Maallaqni yeroo baay'ee jaalala keessatti mata duree baay'ee sensitiif ta'edha jechuudha. Mata dureen maallaqaa jaalala keessatti baay'ee tokko miira keessa jaalalleewwan galchuudhaan mata duree beekamuudha jechuudha. Maarree mata duree kana yeroo baay'ee jaalalleen tokko yookaan liqiin irra jiraatu taate yookaan ammoo rakkoo maallaqaa keessa jiraatu taate rakkoo maallaqaa kana baasee jaalallee ofiitti hin himu. Keessumattuu credit kaardii, debt kaardii akka amma biyya faranjii jedhan kanaa jechuudha. Kanaafuu rakkoon maallaqaa mata duree baay'ee tokko sensitiif ta'ee miira keessa warra galchuudha jechuudha. Jaalalleewwan fakkeenyaa fi jaalalleen tokko rakkoo maallaqaa kana, rakkoo diinagdee kana, rakkoo liqii kana jaalallee kiyya kanatti yoo himadhe ba'aa itti ta'inna yookaan ammoo tasgabbii isa dhorkinna, yaaddoo itti ta'inna jedheeti ufitti qabachuu danda'a jechuudha. Kun jechuun jaalallee kan miidhuu yookaan ammoo waan badaa irratti raawwachuu jechuu osoo hin taane nageenyuma isaaniitii fi odeeffannoo kan ufii qabata. Jaalalleewwan keessaa tokko jechuudha. Dubartiis dhiiras ta'uu danda'a. Kanaafuu rakkoon maallaqaa kuni jaalala keessatti dhoksaadhaan qabatama, iccitii ta'ee qabatamaa jechuudha. Jaalalleewwan waan badaaf osoo hin taane miira keessa galchinna, ba'aa itti ta'inna, jaalallee kiyya kana yaaddoo itti ta'inna ka jedhu irraa kan ka'e jaalalleen tokko odeeffannoo kan ufii qabata. Rakkoon maallaqaa yeroo baay'ee walgaarreeffannaa jaalala keessa fiduudhaan dhiphinna yookaan ammoo teenshinii jaalala keessatti uumuudhaan beekama. Jaalalleen tokko akkamitti furuu dandeenya rakkoo kana? Rakkoo maallaqaa kana jaalala keessatti yoo jidduu jaalalleewwanii ka'ee akkamitti furuu dandeenya? Akkamitti deebiitti deebisuu dandeenya? Yoo jaalalleen tokko asirraa dhorsu taatee irratti kabeetu taate suuta jettee osoo loliin, osoo itti naarin, osoo itti mufatiin, osoo hin himatiin suuta jettee itti dhiyaattee sossobdee itti dhiyaattee gaafattee wajjin dubbattee akka isa wajjin jirtu, akka isa wajjin yookaan ammoo isii wajjin jirtu waa hunda akka gargaartu, akka wajjin qoodachuu dandeettu suuta itti himtee akka si amanuu fi akka shakkiin jidduu keessan keessaa badu wajjin dubbattee akkasitti akka odeeffannoo sun isin jidduu lamaatti sheer ta'u akka waliin qoodachuu dandeettan waliif mirkaneessuudhaan furamuu danda'a. Rakkoo maallaqaa akka iccitii yookaan ammoo akka dhoksaatti jaalala keessatti qabamurraa bilisa ba'uuf. Lammaffaa hariiroo jaalallee duraanii yookaan ammoo miira jaalallee duraanii
miira jaalala duraanii keessa jiru walirraa dhoksuu danda'an jaalalleewwan. Ka dhiiras ka dubartiitis ni ilaallata. Jaalala fayya qabeessa keessattuu jaalalleewwan miirri jaalala duraanii dhiibbaa amma miirri jaalala duraanii jaalalammaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Akkaataa amala jaalalleewwanii jijjiiruu danda'a. Nama jaalala duraanii yookaan ammoo ex relationship isa jedhamu kana warra waan akkasii muuxannoo akkasii sun qabuu fi jaalalammaa kan keessatti amalli isaanii kun miidhama jaalala duraanirra kan ka'e waa hedduun jijjiiramuu danda'a. Kanaafuu mata duree tokko walirraa dhoksuu yookaan ammoo miira walirraa qabachuu icitii godhanii akka citiitti jaalala keessatti walirraa eeguun jaalala keessatti ni jira. Akka gartee miidhaan jaalala duraanii sun hin deebinee fi qabachuu yookaan ammoo of keessatti ukkaamsuun ni jira jechuudha. Akkamitti furuu dandeenya? Gaafiin baay'ee bareedaa. Tokkoffaa jaalalleewwan tokko jaalallee kaanii obsuu qabanii walii obsuu, walii danda'u, wal hubachuu baay'ee barbaachisa. Jaalalleen tokko miira miidhamaa suni akka itti dhagahamu heeyyamuu fi akka bakka bilisaa inni kennu yookaan ammoo isiin ufii qoodattu godhuu fi yoo jaalalleen tokko akka malee icitii qabate yookaan ammoo dhoksachuu barbaade heeyyamuu fi furmaata. Waan kan jaalallee tokkorraa dhaga'uuf yookaan ammoo baasuuf yoo takkan hin godhin akkan hin taane yoo akkas hin jenne dhiibbaa itti uumuurraa itti dhiisu heeyyamuu fi suuta jettee akka wajjin qoodattu akka yaada walii kan sheer gootuuf akka inni hin dhoksine yookaan ammoo isiin hin dhoksine itti himuu suuta jettee dhiibbaa osoo ittiin godhin akka wajjin qoodattu. Akka shakkiin jidduu keessaa bahu akka waan tokkoon wal shakkiif hin deemne furmaataaf akka deemtu ifaaf bilisaan itti himu. Haala kanaan miidhama jaalallee duraanii ka dhoksamu miidhama jaalala duraanii keessatti irra ga'e ka dhoksam suni of keessaa baasuu ni danda'u jechuudha. Akka icitiitti qabachuun jaalala keessatti ni hafaa. Jaalalleen tokko jaalallee kaanirraa miira nagaa dhabuu dhoksuu danda'a. Miira nagaa dhabuu. Jaalala keessatti jaalalleewwan haga fedhan osoo jaalallee ofitti amanamummaa qabaatan ta'ellee miira nagaa dhabuu yookaan ammoo miira insecurity ta'e suni miira ofitti amanamummaa dhabuu qabaachuu danda'an. Fakkeenyaaf haala boca qaama isaanii an furdomoo, an dhiphomoo, an qal'oomoo, an xiqqoomoo, an guddoomoo kanarratti miirri kun keessatti uumamuu danda'a jechuudha. Miira kana jaalallee biraatti ka dhiiras ka dubartiis ta'uu danda'a. Itti himuu dhabuu danda'an jaalalleen. Kanaafuu miira tasgabbii dhabuu kana walirraa dhoksuun jaalala keessatti akka iccitii qabachuun baay'ee jira. Miira ofitti amanamummaa dhabuu kana, miira nagaa dhabuu kana jaalalleewwan akka icitiitti walirraa qabachuun baay'ee mul'ata. Fedhii iddoo yookaan ammoo fedhii walabummaa. Fakkeenyaaf jaalalleen kan kee kun yoo nama amala qabaatu taate, amala barreessuu nama qabaatu yoo taate taa'ee barreessuu fedha. Iddoo kophaa ta'ee barbaada. Yookaan ammoo taa'ee dubbisuu fi iddoo kophaa ta'ee barbaada. Bakka kanatti jaalallee sirraa dhoksuu danda'a jechuudha. Yoo kophaa taa'ee waan ofii hojjechuu barbaadu hoobii yookaan amala ofii kana geggeessuuf yoo ka barbaadu taate dhiiras ta'uu danda'a dubartii walirraa dhoksuun ni jira jechuudha. Kan ammoo ifaaf bilisatti walitti himanii waliin mari'atanii an bari yeroo akkanaa kana waa barreessuu barbaada yookaan ammoo waan akkanaa hojjechuu fedha yookaan ammoo amala akkanaa qaba ka jedhu waliin dubbatanii wal tasgabbeessanii akkasitti waliin deemuun baay'ee barbaachisa. Jaalalleewwan fedhii iddoo yookaan ammoo walabummaa yeroo walabaa ta'e jechuudha. Walirraa barbaadu. Kanaafuu walii kenna waliin dhoksina. Waan osoo hin dubbatin eeggatu wayii jechuudha. Fakkeenyaaf waan fuulduratti ta'u sagantaa pilaan waan of keessa yaadu. Waan akkasii kana jaalalleewwan walirraa dhoksuu danda'an jechuudha. Sagantaa waggaa 10 keessatti waan akkanaa ta'uu danda'a. Waan akkasii jira ka jedhu yaaduu keessatti sagantaa fuulduraa irratti waan egerii deemuu irratti walirraa pilaana walirratti walirraa dhoksuun ni jira. Akka iccitii qabachuun jaalala keessatti ni jira. Furmaanni maaliin ifaaf bilisaan waan akkanaa jira, waan akkanaa yaade, waan akkanaa sagantaa qaba waliin dubbachuu baay'ee furmaata fidaa. Dhibee qaama keessaa, dhukkubbii qaama keessaa jaalalleewwan baay'een yeroo baay'ee dhukkubbii qaama keessaa, dhukkubbii sammuu keessaa waan dhibee isaan keessa jiru waliin qoodachuu irratti
wal dhoksanii akka icitii qabachuu jira. Furmaanni kanas baay'ee salphaa. Dhibee qaama keessaa rakkoo namni hin beekne yoo ka jiraatu taate jaalalleewwan waliin dubbatanii wal dhoksuurraa waliin dubbatanii ifaaf ifatti waan akkanaa jira waan akkanaa deemaa jira ka jedhu irratti waliin dubbatanii furuun baay'ee jaalala keessatti tasgabbii uumuuf nageenya uumuuf walii galtee uumuuf baay'ee barbaachisaadha. Jaalalleewwan wantoota kan icitii yookaan ammoo akka dhoksaatti ka qabataniif wal miidhuuf yookaan ammoo rakkoo walirraa uumuuf yookaan ammoo waan badaa wal godhuuf osoo hin taane tasgabbii waliitiif wal yaadanii.